Birrii keessan isinirraa nyaate taanaan immoo uummanni islaamaa irraa kaffalaa reesiitii keessan as fidadhaa. Foona harmee kiyyaa jechuudha. Dhukkee haadha kee irraa kaasaan. Kana booddee birrii isinirraa nyaate taanaan immoo ragaa keessan fidadhaanii. Dhugaa rabbii uummanni islaamaa ustaaza mitiitii nama maqaa islaamaatiin miidhame takkarraayyuu inuma kaffalaa. Irraa kaffaluu jechuudha. Wanni ati asirra baatee albaatuuf tokko hin jiru. Amantaa kee jalqabaa isa dur keessaa dhufte sanatti deebi'uu barbaadda taanaan immoo maassalaama deebi'uu mirga guutuu qabda. Adaraan deebi'iin jedhe namni taakkoo si jala kaa'e tokko hin jiru. Sitti meerawaa amantaan islaamaan jaleen biiliyoona 2 oliin ordofamaa jira isiniin jedhee barra. Ati keessaa baatus maal guutta maal irreesta? Siluma islaamummaa keessatti namni beekumsa hin qabne islaamummaan ikkoo beekumsaa wal qabata baay'isawee dhiifama naa godhaa malee. Dhugaa rabbii siin jedhaanii islaamummaa keessatti xiqqoo ishee hin barattu ta'e waa'ee amantaa sanaarraa barumsa hin qabdu taanaan hun tuffatamta bar. Dhugaa rabbii beekumsaa wal qabata barumsaa wal qabata islaamummaan. Baalagee qoshaashaa duuriyyee akkas akkasiif islaamummaan hin ta'u siluma yoo haqa walitti hin baradhu erga jettee barumsi nan barbaachisu erga jettee inni akkasumatti shubbisan inni akkasumatti keessaa lafa dhiitan inni akkasumatti hutaalchaan dhuufuudhaan wal balleessan inni lafa jira achi deemuu dandeessu jechuudha. An akkasumatti barumsa tokko malee waa'ee amantaarraas barachuu hin barbaadu cinqii isaan naqu hutaaluun barbaadaa sirbuun barbaadaa dafqaan of balleessuun barbaadaa garaa kaasaadhaan duun barbaada yoo itti deemuu dandeessaa jechuudha. Dhimmi ati afaan kee bantuuf hin jiru. Baay'ee deemuu dandeessa mirga keetti. Hin deemina daraa ati amantaa kanaa fi da'oo guddaadhaa ibsaa guddaadhaa waan sirraa barannuu qabna jedhee namni qabeessi harkisaaru hin jiruu jechuudha. Arraba tokko malee karaa nagaadhaan ilaa filaameedhaan deemuu dandeessa. Akkuma gaafa dhuftees namni ajjabeessi fidee hin jiru. Ammas namni ajjabeessi geggeessu hin jiru. Akkuma gaafa qofaa dhufteetti qofaa deebi'uu dandeessa jechuudha. Dhimmi afaan bantuuf hin jiru. Dhimmi laagaa bal'istuuf hin jiru habeebii. Birriin immoo hin jiru. Wallaahi laazim birriin hin jiru. Foona harmee kiyyaa jechuudha. Islaamummaa keessa birriin hin jiru. Namni birrii namaa kennu hin jiru. Kana garaan isin haacitu. In sooromna birrii argannattanii warri dhuftanii mafi fulus. Wallaahi billaahi mafi fulus. Hin jiru. Bari baay'ee an kabaakamne anumtiyyuu amma kiristaana keessa taa'ee masallamtee kana baay'ee nan kabaakabe bara akka isheen tasgabbooftuuf akka isheen suuta jettuuf akka isheen qas jettuuf baay'ee nan kabaakabe bar baay'ee sossobe baay'een dubbadhee fi'anii yeroo kaafirri suuraa isaanii galabbaxxee arrabsitullee kaafira kana baay'een arrabsanii kiristaanota amma daangaa dabarte boodduu haadha isheeti mukatti cabsuudhaan fagaaraa haadha ishee. Maal kun? Ani silumayyuu gaafa dhufanii shahadaa qabatanii utuu guyyaa 2 buleen dibeetii godhanii na dhibee manaa. Dhufanii shahadaa qabataniitu gaafa guyyaa 2 dhaqanii jaldoo wajjin dibeetii godhan. Faatiyaa yuun garaane dibeetii gochuu deeman jechuudha. Waa'ee Allah har'aa waa'ee waaqummaa Allah har'aa dibeetii gochuu deemanii waa'ee Nabi Muhammad irraa dubbachuuf gara mana geexee musammaa fa'aa deemanii bara dubbachuudhaan. Laga marqaa innaan hundumtuu boojitoo guuree yaa'ee jedhan. Fayyaa biyyaa baanii du'aan namni hin du'ini nuti du'a namaas hin barbaannu. Garuu maqaa ustaazotaan hin jedhe malee. Inni akka geexee musammaa Turkii teessima isheen Turkii jirti.
Tu biyya Arabaa keessa jiraatte akka kanatti albaatu amma geexeen iddoo tolfatteeti kan isheen albaatu. As Dubaay keessa taanii galgala kanayyuu mukan itti cabsa. Galgala kana na eeggadhaa jedhamaa ture maslan nama wayirraa akkasittiin dhaga'an ture. Maaloo kee minaaminii kee galgala kana na Dubaay kana keessa taanii akka geexeetti albaa jechuun qabrii qotachuudha kana beekani. Qoosaan akkasiin jiru. Seerri Dubaay baay'ee jabduudhaan. Uummanni gamtaadhaan dhugaadhaan hojii koo ta'ee sitti kaanaan Dubaay kana keessatti qabrii qotattaa jechuudha afaan bantee jechuudha. Akka geexee baranaan irraa geeraree dhiisa islaamni jetta taanaan gowwaadhaati. Dubaay keessa teesse Saawudii keessa teesse alba'uun hin danda'amu. Foona harmee kiyyaa jechuudha. Yoo dhugaadhaan kan sitti ka'ee islaamni dhugaadhaan yoo sitti ka'ee jechuudha. Abboon jalatti arraban baasiin baala geedhe. Hojii kooti jedhee hojii isaa dhiisee hojiisi godhatee sitti kaanaan Dubaay kana keessatti albaateen galtu gonkumaa. Sitti yoo laaffisanii malee yoo beekaa si dhiisanii malee. Tole adabadhu habiibi habiibti adabadhaatu dalagaddaa galaa dhugaa rabbi namoonni baay'een amma geexee nama baay'ee boollatti naquudhaaf deemteem geexee achitti pheenxee manatti jijjiirtee bakka 90 galchanii jechuudha. Mana isheen dibeetii tokko keessaa baasanii mana tokkotti galchanii ammallee mana isheen keessa jirtu sun haddisii wayiti isa durii miti. Pheenxeen jechuudha jaldoon faa baaldaan jechuudha mana itti jijjiiranii mana 90 itti jijjiiranii achi teesseetu hammaamaaf gorfaa gidduu teessee isa isheen albaatu isa isheen halkan hirriba keessaa kaatee bibirrattu dhuguma jedhaniitu akka geexeeti jedhanii alba'aniitu qabriin isaanii gadi fagaataa jechuudha. Wallaahi laazim seeraan dalagadhu galiree hullee biyyaa dhuftaanii galgalan mukatti cabsaa indaa'oon dhiirri as keessatti baay'ee rakkisaadha. Nuti illee gola madaamii keessa teenya namni gola madaamii keessatti nu arguun jiru. Isin warri dhiiraa nama 1000 waliin ooltu ijoollee biyyaa. Meen albayinaa mee adabadhaa ta'a. Ho'i Dubaay akkanattu nu fixe. Kan siraatu tulfaate. Maa kan siraa yoo tulfaate ree ustaas Faraani biiroon qaba oofisii koo keessa galta kompiitaratu lafa jiraa. Waajjira keessa galtaa namaan jedhu gaafa shaada nama qabsiisan. Waajjira keessa galta waajjiratu ijaaramee jira. Kompiitaratu laaptooppiitu bitamee jira jedhanii beeku. Anoo waan kana dhageen beeku bar. Kan siraan jabaate dhiisee maaltu nu galche nuun. Arraboo fi adabachuudha mal. Isa immoo narrakkadhee na gargaaraa. Gargaarsa na barbaachise rakkoon koo kan akkana jennaan immoo seeraan himachuudha kan malee arrabaa wanti ta'u maaltu jira. Wallaahi laazimitu mati fayyaa qabduyyuu namni narrakkadhee nan beela'e nan dheebodhee rakkinni koo kana jettee rakkina kee ifa baaftee ragaa walii yoo dubbatatte wallaahi laazimsi gargaara uummanni jechuudha. Amantaadhaan utuu hin taane oromummaa keefu si gargaara namni. Arrabsitee jijjiiramni dhufu tokko hin jiru bara. Sigalee jechuun bakkaati gaafa namni dhaqee daangaa darbu amma nama jibbisiisa. Gaafa namni dhaqee daangaa darbu baay'ee tokko nama hasxallaa dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif ammanii yeroo dheeraadhaaf nama deeggareedha amma namni kun nama bakka qarshiidhaan miti yaadaan jechuudha. Kalaas na dabbare irra bakka wallahi na dabbare na jibbisiisa. Utuu ragaan ba'eera ta'e ani wallaahi laazimutu ragaan jiraateera ta'e ani gara geexee faadha. Geexee jala daqiiqaa 2 taa'ee dhaggeeffadhu ani natti ajoofti geexee musammaa. Rabbiitu ragaa kooti ani geexee musammaa jala daqiiqaa 2 taa'ee naan funyaantu na cufama natti ajoofti geexeen hudduu ishee afaan ishee inni baalli sun natti ciincaanaan. Garuu sira ragaan fidaa jettee naan daqiiqaa 20 jala taa'e. Ragaa ishee eeggachuuf jedhe geexee musammaa jala daqiiqaa 20 taa'e. Afuufeen horoo ballaan jechuudha namitti gaanii baarmeelii jookiini daqiiqaa 20 na teessiftee ragaa wayituu as hin baane taa'ee dadhabee gaafa hudduun na dhukkubu jalaa bahee jechuudha.
Doolaa jechuudha namitti doolaa. Waan ragaa hin qabne irraa albaate siluma jarri waan ragaa qabullee maal qabattee deemti miti waan humti isheen haasoftuuf waan isheen gootu hunduu ragaa hin qabu garuu haa ta'uyyuu malee inni har'aa kun immoo na arsee dhugaa rabbii. Keessattuu namni si fakkaatu tokko gaafa ajandaa sobaa si huumu si arsa. Utoo orma keessaa sitti ka'ee sin dhibu. Namni bara kanaa faayidaa madda addaadhaaf deemas hin beekamu dhugaadhaan amantaa kana fudhatee fi keezii isaas maaltu beeka rabbiin malee wanti beeku tokko hin jiru bar keessa nama kan keessa nama arguuf dubbisu rabbiin qofa. Seegalee namni tokko waan inni deemuu fi waan barbaadeef isaa deemu sobaaf isaa deemu dhugaaf isaa deemu garuu wanti hundumtuu bakka ati lallabi kanaan dura lallabame akka jiruun waraabamee jira foonaadha kiyya. Anammame amantanii na waliin hin haasa'inaa anaan. Ani dhuufuu isin dhuuftan illee na waraabaan. Isinii galee? Lallabi akka ajaa'ibaatti lallabame hundi isaa waraabamee jira. Silkii nu macheesse nu affane bar. Hin beenna bar. Hin beenna. Ani wallaahi billaahi rabbiin halkan kana naan bariisisin. Nan beeka ani durumarraa. Maal akka ta'u nan beeka. Isinii galee? Nan beekaa. Waan qalbiin koo na didiyanii bakka dhugaadha bar. Anamma waaqayyo namatti haasa'u miti kan inni itti haasa'u tokko ana jedhee yaadaan. Maaliif beektu? Amma jarattiin waaqayyo nutti haasa'a jettu suni anatti haasa'u malee jarattii miti. Ani waan qalbiin koo hi'ina jedhe hi'idhuma bakka. Boodi isaa badaa keerii hin qabu. Arra ajandaa godhattee geexee musammaa jechuudha. Harmallaa warra pheenxee fi harmallaan tokko tokko jirti islaama keessaa sachi ol baatee eenyu jedhanii intala dhiyoo kana shaadaa qabattee obboleessi qabamnaan na gargaaruu dideenii jetti tokko achi teessee albaati jechuudha sila. Warri pheenxee waan isin walitti harkisuudhaaf rakkattan naagalee jira baraanuu nan beeka isaan hin beekan haa ta'u malee isinii hattoota warra iimoo keessaa raajota warra armas dhukkuba udduu si dhukkuba jedhanii birrii dubartii irraa sassaabaa oolan sanaa fi ustaaza walitti fiduu fettaniiti kan isin ajandaa kana fudhattanii gabbaatan. Hin milkaa'u dhugaa rabbi. Hin milkaa'u. Kan keessa ragaa waliin gadi baafamaa oola feesbuukii irratti tiiktaak irratti. Diinaa ol iyyuu ragaa keessan gurbaa diinaa ol jedhamu sana bira deemaa laalladhaa hojii keessan hojii warra pheenxee hojii raajota pheenxee isin sasanaanii walitti fiddanii tokko gochuu fettanii wal qixxeessuu fettanii garuu isin hin milkaa'u ragaadhaan malee hin ta'u wantichi ragaadhaan deemama. Ragaa feekiitu fiddanillee feekiin illee beekamaa jechuudha. Isinii galaa feekiinis akkatti beekamu qabaan gubbaarraa kaasameeti kan inni ilaalamu. Isinii galee akkamitti akka adda ba'ullee ani nan beekan wallaahi laaziman akkaawuntii feekiif akkaawuntii dhugaa sirriitti nan beekan akkamitti akkan beekus nan qaba. Dhugaa rabbii jechuudha suufe diinaa ol jala deemiti dhaqii ilaalati icciitii isaanii sanaa walitti fakkeessuudhaa jedhaniiti beeki sanaa walitti fiduuf jedhaniiti beekte kan isaan ajandaa kana fudhatanii gabba'an. Diqaalaan kaleessa tiiktookii banatti abbaa ustaaz Faraanii fi ustaaza Walfaa waggaa meeqas irratti beekna nuti warra jechuudha tiiktookii kana irratti harrii baasee jechuudha ilkaan 31 buqqifatee ilkaan tokko qofa hambisee jirudha barnooti tiiktookii irratti. Kaleessa tiiktookii banattee dhufte kaleessa gara tiiktookii dhufte waa'ee ustaazaa nutu beeka waa'ee barsiisaa nutu beeka waa'ee ebeluu nutu beeka jechuu barbaade. Barii feemesoonni har'aa asirra jiran nu booda dhufanii fammasanii. Isinii galee nuti tiiktookii irratti hin jedhe harrii baafnen isiniin jedhee bar. Hin beektan isin nuun. Kaleessa gara tiiktookii dhufteetu har'a alba'uu barbaaddi.
warri ustaaz Faraaniif ustaaz Awwalii wajjin ture warri jalqabaa keessaa tokko ana beeki. Tokko anaani. Amantu samanuu baattus. Warra ana waliin ustaazota waliin ture keessaa kaan hin du'anii, kaan hin heerumanii, kaan hin badanii. Maqaa isaanii yoon isinii dhahe kaan boolla isaan bu'an hin nabe jechuudha. Ana qofitti tafee jira jechuudha. Wallaahi laazim warra duraa sana keessaa kan dhafee jiru ana qofaadha. Harmallaa asirraa keessa. Haadha raawu. Anillee harmallaa miti mucaa sabiyyiidha, mucaa dorgummaa qabduudha liyyuudha. Wallaahi laazim. Ati naaf dhugaa keeti bar. Wallaahi ati sirrii jette. Dhugaa Rabbii qoosaatti fudhatinaa isuma dhugaa Waaqaan jedhaa jiran. Dhugaatti yoo deebisne yeroo dheeraadhaaf wajjin turre nuti ustaazota waliin. Isaanillee na beeku asirra akka waliin turre. Amma ishee minaamineeshinii maaliyyoo min xiqira ishee minaamineeshinii jettan kun kaleessa dhufte bar. Kaleessan isaan bari'an. Mee deemaa ustaazotuma gaafadhaanii. Warra arra dhufte of bobbokositu kana keessaa eenyu namni tokko namni na dura tiiktaaka kanarraa jirtu hin jirtu. Tokkittiin ishee jechuudha. Afuuffeen. Waa isaanii na caalaan beektu jechuu barbaadeeti. Diqaalaan lakkoofsa ustaazotaallee hin qabne. Diqaalaan guyyaa takkaallee ustaazota waliin dubbattee hin beekne irra gadi baatee ustaazaa raabsitee maqaa balleessitii jechuudha. Icciitiin qabaa maaliin qabaa? Walumaa galatti adabadha. Ruuziin keessan isinitti nadhaa'ini. Ruuzii keessan nyaadha, dalagaa keessan dalagadha. Iyyaadamu inni akeekame isin argamu hin jiru. Birrii wayitu hin jiru. Sumuliin hin jiru. Namni waa kennu hin jiru. Faaxeen kunis sobdee magasteerra ol baatee lubbuu shanan fuutuu maali shoo itti malee waa kennitu natti hin fakkaatu. Fuluusii kana waan gadhiiftu natti hin fakkaatu. Tuusaa gadhiiftee akka kanatti hin danfamaare hin danfamu jechuudha. Faaxeenis wanta birrii maal gadhiifti ishee birriin mi'oofte habeebi diraamni mi'aa amma diraamni yoo ol ka'e maaltu namatti kenna? Maatiin raayuu bilbila kaasuu dhiisee uumman. Diraamni ol sokkee maaltu waa kenna abbo? Eerumayyuu dhiise namni sababa birriitti fuudhayyuu dhiise birrii ari'uu jecha. Wallaahi laazim. Dhugaa Rabbii diddee bar faaxeenis jechuudha jabaatte utuu isheen amma akka durii kan garaa laaftu kan waa harcaaftu ta'eeti amma kana hin danfamu amma kana maraqqanamee hin iyyamu bar. Dhugaa Rabbii. Maaltu kenna boo diraamaa akkanaa warqii taate kana maatiin raayuu bilbila kaasuun afee dhugaa Rabbii suma dhugaa Rabbii dubbachuuf. Hin jiru birri. Hin jiru dalagadhaa. Rabbi waa isin dalagattan keessa barakaa isiniif haa kaa'u. Dalagadhaa nyaadhaa. Waa namaatti ijaan baasinaa. Waa namaa isin eeggatinaa. Waan namaa miliyoona yuutu ta'e nama hin jijjiiru. Rahan irraa gadi bu'aa sumaan. Yoo gadi bu'uu baattan immoo ani hawwiinii nan jiraa jechuudha. Nan jiraan. Isin eegalee suuraa keessan galabbaxeetan biyyee isin nyaachisanaa. Torbee lamaa gadi isinirraan bu'u foon harmee kiyyaa jechuudha. Okay? Adaba ofitti godhaanii. Nan deema immoo abbaa jedhe immoo miinzeen tokko anatu sin geggeessa gaafa deemtan. Nan deemaani bakka kaleessaatti deebi'a yoo ta'ani wallaahi kan taaptaabii godhu kan koppliinkii godhu anaa jechuudha gaafa deebitan. Hin deebitu deebi'a ana miinzeen. Beelloodhaan deebitu taanaan suufiidhaan deebitu taanaan kan beelloo sirreessu kan suufii sirreessu ana hawwii birraati nama tokko hin barbaachisu jechuudha. Isa dhaqus isa galus nan deeggaraan. Garuu arrab hin barbaachisu. Lakki ani nan galannaanis baay maasalaama waan an qabuun bira dhaabbadhee beelloos ta'u suufis ta'u harkisee booda deemaa jechuudha. Nan geggeessa.
nan dhufa ennaanis welcome simannaa ho'aadhaan welcome jennee teenyee simannaan kanaan ala nan alba'aa nan agaa jettennaanii udaan kee ati adde sana fuunee si nyaachifnaa jechuudha akkas tole harka dhiqadhu naqabii ani killeedhaan nan kufa nan cabaanii hawwi biratti hojjetu qoshaashaa ulla seera keegiitu akka namni si kabajetti barcuma ulfinaa abbaa ta'u jala kaadhe Oromoon obsi daangaa qabaangi nama obsan maqaa nama dhaatte amantaa keessaan bahin jedhanii si jalaa callisnaanii kadhaastiin fakkaatin islaamni lafa guute addunyaa dhaalee jira dhugaa rabbi rakkina namaan qabu naan rakkina namaan qabu jar akkana nagaan naa bulaa isinin jaalladhaa isinin kabajaa bor walitti deebina nan rafa